akkasuma mi dure kaasitti dawwalee wanti keessaa eegasaati mi kain du'ee ka mucaan hin du'e nuun jedhe mucaa amma abbeeraa isaa kana biyyee siin jedhu hin du'e na jennaan anamantii dhabee hin sobaaraa pirankii nu godhu jiran jedhee mucattii suudii jirtutti dawwali jedhee lakkoofsa erge dawwallaaniini dawwale ka'eera garuu bilbilli isaa kakaasee obboleessa isaati obboleessa isaa tiruu bira jiraata. Okay akkanaami amma mucaan kun suudii jiraami maqaa isaa guutuu nu himaamee isin mee namni isa beekuun dhabamu amma dubbiin tun gaa beeka jara keenya amma gaalaal dirreetti cibaa jirra beeka walii galaa jirra amma dubbii isin amma step by stepidha taati anaaf dhoombirii waliin nu laala dhoombir amma asirra wani adda baafachuu fadhu mucaan kun namni isa beekuun dhabamu namni gartee gandee inni dalagu saniis jiru hin dhabamu mee mucaa kana maqaa isaa guutuu haanuu himanii maaliif ijoolleen jimmas haa ta'u namni biralleen namni mucaa kana maqaa isaa guutuu yoo beekee namni wanti juwaan hin taaneef haafizaan yoo dandeesse maqaa isaa guutuu fakkeenyaaf Badruu abbaa Bulguu abbaa Jifaar abbaa Abaluu jettee yoo nu himte maqaa isaa namni wallaalu jiru waan ta'eef waan inni keessa jirus nu himuu dandeessi waan ta'eef mee haa adda nu baaftu bakka tanaan barbaada dhombira kam jettaati. Eewa ila sirrii jette tokkoffaa irratti wanni uummanni as jala jirullee beekuu qabu mucayyoon tun jaartii isaati isiin illee jaarsa kiyya jette homaa lolli takka nu jedduu jiru hin jette kanarraa mucayyoon mana koontiraataa jirti bakkiteen tun ifa addaan bahuu qabdi bara namni garii nama boruma maasiyaa seennee waan kanarratti isiituu haala deemee yookiin durriyoome yookiin akkana jechuu ni dandeenya tokkoffaa sanirraa bilisa maaliif kunoo namni isii waliin aflaa deemtellee bira jira isiinis nama mana koontiraataa jiruudha jette lammata gurbaan kun namni bira jiru suni ka du'e isiidhaan jedhe suni miidiyaa irrallee akkanumatti argaa jirraati mee nama san maqaa isaa nuuf hima nama isiidhaan du'e jedhe san kaas keessa jiru lakkoofsa akkana kun olaa isa kanan barbaadeen mee dure mucaa gartee silaa du'e siin jedhe san irra sheer nu godhii takka ji lammaffarratti ammoo dhombirsaa teessi jirta biyya kam jirtaati aboo qoy kanaatu adda sini baasa anaatti sini baasa ishee adda nu baasi jaala laal mucaani du'ee jee dubbatisanii obboleessa mucaa du'eeti okay fadhaan adda sini baasa obboleessa mucaa du'eeti mucaan amma du'ee jee dubbatisanii qabamee jedhan Abdul Karim tunatti me anaan Abdul Karim tunatti me dagay Abdul Karim tunatti me mucaan immoo laal obsi mucaan obboleessi mee qoy jaala mee qoy dubbii takka qoy bakka tana wayii si galcha Dakoi me dure qoy me dure qoy na dhageeffadhu kadir waa dubbata yeroo takka akkamittiin eenyu jedhanii qabamu okay akkatti qabame an sheer godheetiin jira odeeffannoo guutuu harkadde caalaa dubbii teetirratti deebita mucaan san mucaan xiqqaadha kaamoonti juu kun ifra raasee kajaanii fi ijoollee namni isinitti jirtan kun tokkumaa miree caalaa mucaan ifra raasee jaan mucaan ifra raasee iffannisee jaanii fi mucaan amma nuti haasaa jirru kun tokkumaa miree kan Facebook irraa iffannisee jaansan kan iffannisee jedhee kaasan kan fi bira fajjiisee jedhan kan akkasii kan tokkumaa miree anuu kaa sheer godheetiin jira mucaa isaan bira jiruutu yoo san taate dubbii dhugaa shuuriidha dubbii dhugaa deemaa jira yoo san taate amma dubbiin san waan qoosanii mena eeshe na dubbisi haxiqisho hadisi dubbadu hadirri xiqqoo siyaa dubbadu laali mucaanii ani akkana yooniif galaafadheesi sababa isiitiiniif galaafadhaa jedheeti guruupii keessa sagalee qabe mucaan amma abbaan manaa mucaa kana miciyyoo tana fuudhee kan jechuudha yooniif wanni ta'ellee sababa isiitii keessa naa beekaa jedheeti guruupii keessatti dubbatee ka'ee achi immoo jedheebeeti iffannisee jedhama manarratti iffannisee mucaan amma deera isaa kan reefu tana mana asirra ture ni jirtanii warri jirtanii nama kuma dhibba saddeet ture yeroo san mucaan wasiila isaa tokko dubbatee jira ka abbeeraa isaa jechuudha dubbatee yoo ni fajjeessee sababa isiiti jedheeti gurbee keessa dubbatee achumaa galeeti manatti mukarratti iffannisee kan jedhani sobaa jedhe manarratti ifrarraasee jedhe mana ulaa gubbatti jedhee ergasii immoo obboleessi guddaadhaan mee dhaqee ilaali mucaan eedee kana yeraa ragiitii jedhaniini irra dawwale obboleessaa san irra dawwalaan bilbila kaasuu didee kaasuu dinnaa wal cinaa dalaganii keetti dhaqeeti yeroo dhaqee jedhu mucaa du'eetti dhaqee jedhe obboleessa du'e achi isa saniyyuu immoo akka jedhamaa jirutti akka mucaa sana mareef jedhee keetti obboleessi isaallee waliin qabamee jedhe amma obboleessaa guddaan isa qabamee jira jechuudha akkas akka reefu mucaan asirra dubbatetti akkasuma gaayis warri reefu dhageessan. Laali caala kadeera asitti maal dubbii kana kulo sigarsiisa qoy waa sigarsiisa qoy waa isin garsiisa qoy waa isin garsiisa hin argitanii mi kun obboleessadha dhaabu qoy dhaabbaddu qoy wantarraa kaasaa qoy
Qoya kanumatti. Kaameraa duuba deebisi. Qoya kaameraa wanti deebi. Kaameraa duuba deebisi. Okay. Qoya. Okay, kunoo banamiin argitanii mamma? Mul'ataa biyya. Okay, mucaan kun amma mul'atame isa Okay. guddisi caaliyyeen. Okay. Okay. Mucaan amma laal qoya. Okay. Dubbisi bare mara kon jiru. Ani fi guddisuu hin danda'u sa? Okay, guddisee jira. Ayyee Laal amma mucaan kun Farid Abdurrahman Jaamaa ijoollee Jimmaati. Obboleessi mucaa amma du'ee kuni Aminuu Saadaa jedhama. Yoo isin arguu baattan isinifan dubbisaa mucaa footoon isaa kana kunoo. Kan gallakkise kun ammoo ijoollee ganda isaati. Anuu sheer godheeti. Kadu'e maqaan eenyu jedha? Kadu'e qo'e kunoo laal. Akkana jaalaa barreeffamni. Aminuu Saadaa jedhama. Obboleessa Quxusuu Badruu Saadaati. Kan du'e illee Badruu Saadaati maqaan isaa. Okay? Ka ammoo obboleessi isaa kuni dhimma hidhamee fi sa'aatii 3 dura mucaan kun Suudii irraa gallakkise. Nama isa beeku. Akkana jaalaal. Aminuu Saadaa jedhama. Obboleessa Quxusuu Badruu Saadaa kan kaleessa of ajjeeseeti. Bakki naannoo tokko bakki jarri hojii hojjetanillee iddoo tokko. Mucaan eenyu Aminuu Saadaa kunii fi Badruu Saadaa illee bakka hojjetan iddoo tokko. Amma hidhaa jira mucaan kun. Akkasumas isin jedhanii sakareef Isinifin barreessaa qo'a, isinifin dubbisaa qo'a. Maarree obboleessi Quxusuun kunis du'a obboleessa isaa garaan dadhabee faannootti ilaaluu dadhabee jennaan du'a obboleessa isaa kana ijoolleen biraa qabuu sodaatanii inni dhiiga isaa waan ta'eef obboleessa isaa waan ta'eef mucaa du'e kana faannoodha bakka inni itti offannise faannoodha gadi buusee sababa kanaati aramni bakki mucaan itti offannise kun obboleessa isaa lubbuun jiru kanallee adamsanii bootaa inni hojii hojjetutti qaama mootummaa waliin ta'uun mana hidhaa buusanii jiru. Namoonni waraqaa biyyummaa qabdan imbaasii biyya Saudi Arabiyaa keessatti argamtan akka mucaa kana nuuf iyyaafatan dubbii isaa kana nuuf qulqulleessitan kabajaan isin gaafannaa. Biyya kana keessatti yakka akka kanaa miti qaamaan xiqqoo nama dhiisinaan yeroo tokko mana hidhaatti darbamnaan ba'uun ni ulfaata. Abbaa isa kaan du'aan erga dhabee isa abbaan mucaa kanaa baana. Abbaan mucaa isa kaan du'aan erga dhabee isa lubbuun jiru ammoo bakkatti ilmoo lama dhabuun hin ulfaata. Sheer gochuun namoota hunda biraan ga'a jechuudhaan mucaan kuni obboleessa isaa kana gallakkisee jira jechuudha. Aminuu Saadaa jedhama mucaan kun jara keenya obboleessa mucaa du'eeti. Mucaan du'e ammoo Badruu Saadaa jedhama. Akkuma ta'e meebii ijoollee geeraa ta'uu danda'a warri beekaniin beekan. Amma dubbii kana yoo ta'e maa barkuun haati manaa isaa jirti haaduu manaa isaa sirri gaafachuu dandeessaniira dir. Isuma iddoo matana wanti matana sirri gaafachuu dandeessaniira. Eenyuun? Eeshi. Ani ni osoo inni hidhameen hin dura an dubbiseera kana dawwaleeti isa kanan dubbisee jira. Ani kajedhaara dhugam osoo bajennaaniin ani du'ii isa gaafachuuf dawwalee du'eera jedheetu mana irra cufate mana ittiin dubballe. Okay. Godanyaan xiyyaa gada dawwaltee amma mana hidhaa shorta na bira jira bilbila narraa fuudhaaranii haasa'u irratti mijatu jedhee bilbila isaa yooma isaan harkaa fuudhanii dubbiin asumarratti dhaabbatte ka ani warra jara kanneen keessatti beekuu jechuudha. Okay. Hayyee jara keenya gaa amma asirratti obboleettii teenya tana tokkoffarratti amma akka nama tokkotti waan hin hubadhe keessa mucaa saniis waan hin haga kaleessaati Facebook irratti argaa jiru keessa amma obboleessi keenya kun takka akkuma isiin jettee aarii mucattii tanaallee of galaafachuu danda'a tokko isa kan lammaffaa irratti tarii achitti namaan wal dhabee amma mootummaan obboleessallee qabdee jirti. Mootummaan biyya Arabaa kana keessa namni tokko yoo si biratti du'e yookaan lafa dhahe akka biyya keenyaa fiddee harka jala kaawwattee qonya irratti darbattee hospitaala fiiguuriin hin jiru. Abbaa keetu yoo ta'e raachisiitee mootummaatti yaamta. Tarii dhahiinsa namaa qabaachuu danda'a yookaan ammoo achitti obboleessaanis wal dhabuu danda'a. Akka hedduu jira duniyaa tana keessa. Mucaan ammoo obboleessi kuni tarii sababa isuma kana obboleessa kiyya jee garaan dadhabee qabeef yookaan faannoo irraa gadi buuseef harki ashaaraan itti ba'uu danda'a. Mootummaan gaafa reefka tokko qabe ashaaraa nama isa tuqee itti baasa. Namni akkanatti sa'aatii san keessa tuqe akka waan dhaheetti ilaalama haga addaan baafamee hospitaalli qulqulleessutti hin dhiisu jechaadha. Kanaa jennaan amma wanni nuti goonu
obboleessallee Oromoon Saudi Arabiyaa keessa jirtan jala buutanii iyyafattanii embaasiin Itoophiyaalleen mucaa sana deemtanii ilaaltanii mucaan san yakka qabamoo hin qabu tuqaa obboleessa isaa keessaa qabamoo hin qabu adda baaftanii akka inni hidhaa bahu irratti hojjechuu. Kan dhugaa baasuu danda'u obboleessa isaa tokkicha qofa. Lammaffaa ijoolleen fira isaa tan gartee naannoo Baduruu Saadaa namni jedhamu kan naannoo Geeratti dhalate kan amma dheengadda Suudii keessatti du'ee uffannise kana namni beektan hawaasa Oromootiif dhuftanii akka dhugaan isaa bahuuf adda baaftan jeetiin waamicha dhiyeessaafan kan nama kana du'a isaa adda baasuu danda'u duree fi mucattii Dubaay hin jirtu kan fagoo jiru kana osoo hin ta'in warra isatti dhiyaatu kan du'a isaa argee fi akka inni itti yoo of ajjeese warroota argan qofaa fi qofa jedhee yaadaan akka Kadiiritti ammoo mucattii tanallee osoo hagasiitiif dhiifne bareeda fakkaata jeetii yaada. Maaliif mucattiin tuni isiitu akkana godhee yookaan sababa isiitiin akkana ta'e qofa jennee mucattii tana qabuu hin dandeenyu natti fakkaatan yoo sammuu isii rabbashuu ta'e malee an kanaan jedha. Maaliif wanni kun tasas ta'uu danda'a yookaan ammoo dhimma kanaanis ta'uu danda'a namni dhugaa kana baasuu danda'u namoota isatti dhiyaatan qofa namoota yookaan obboleessi wanti jechuu danda'a walitti muufatanii obboleessaa jecha jedhuu danda'a yookaan aramni akka malee godhuu danda'a waa hedduu jira baduu Arabaa Saudi Arabiyaa san keessa nu warra achi ture beeka rakkoo takkaaf lama qofaami namni tarkaanfii namni har'aan tana zamana har'aa keessatti dubartiif jedhee gabbee dubartii onni jetteef jecha haada ofitti kaaka jedhu ani kun fudhatama naaf hin qabu wanni biraas jiraachuu danda'a yookaan isa kanas qofas ta'uu danda'a. Kun maaliif niitii jaartii ofiitiif tagabbaati jaanii yaanneef yoo gabbayii dhageesse meebii dhiirri tokko tokkoof qabuu kan dandeenye ofittis fudhachuu danda'a. Kana jennaanu akka tokkollee murteessuu waan hin dandeenyeef namoonni isatti dhiyaatan hawaasa Oromootiif dhuftanii akka waan jiru adda baaftan jeetiin yaada kennadhaan isin jaa assalaamu alaykum itti fufa. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada bareedaa kennattanii ana yaada sirma kennatte yaanni beeyta amma ayni mucaa kanaa akkamitti argamuu danda'a beeytanii ana akka laaletti isilleen qulqulluudha jechuudhaaf atakaaroo jarri duraan qaban arguudhaaf mucaan hidhame sun bahuu qaba. Obboleessi sun duraan obboleessaa wajjin tureemi. Obboleessaa wajjin ture sun gaafa dhufee gaafatan isaa fi isiin akkamii waliin jiran jedhanii gaafatan. Namni nama wal bira taa'uun hin beeka waan ta'eef mushkilaa isaanii. Lakki inni akkana jaalata isiin akkana waan akkanaatu jira jedhee gaafa inni waa ibse achirra dhaabbattee tilmaamuu dandeetta. Amma isiin an qulqulluudha naaf inni walillee hin dhabne maalidha yoo jettellee baay'ee fudhatama qabu. Laazim namni mucaa bira jiraatu sun namni mucaa bira jiru sun yoo dhufee himee lakki isiin qulqulluudha mucaan akkana wal dhaban deemte yookaan hin deemne kanneen jedhee namni sun nama isa wajjin ture sun yoo adda baase bareeda. Lammaffaa irratti Oromoo maali beektaa amma waan ajaa'ibaa an amala addaa wayii arge. Sila akkuma nama tokko sila koo ganda keessanitti namni wal ajjeesan turre nama wal ajjeesan agarre isin Oromoo miidiyaa kana fakkeenyaaf ganda keenyatti yoo namni wal ajjeese qabanii to'annaa seeraa oolchanii eegas gumaan fixan namni gumaa jira namni Oromoon gumaan fixata abbuma fedhe yoo akkas Oromoon miidiyaa kanarratti ammoo amala inni fide tokko keessa namni tokko yoo nama tokko wallabee ofii ajjeese illee inni ajjeefamuu qaba namni kun illee akkuma Arabaa ta'aa jira Oromoon namni du'e sun eega du'e kaafe illee du'uu qaba yoo badiin qabaatin illee dhimmoon du'aa lam irratti ilaaltanii isin innaa ishiin tabadaalle namni jira kaafe haa jiraatu dhiisa haqa fidanii yoo dhugaa intaluma ajjeeftellee gumaan akka Oromootu irraa haqa falatanii malee haa du'uu maalidha isin namni tokko yoo lammaffaan haa du'u jechuun maa jechuudha. Kanaan gubee yaaki uummanni kun innaa akkasii miira keessa galan ladhiifama. Kadir Caalaa. Aboo miira keessa maaliif godha firoomsa? Sagaleen ni jira Caalaa? Alam takkaan na gubee bara isin tun gubee. Een jira tu. Adillee taa'an alam ajandaan guliidhaa mijiyyoo isaa tokko malee godhe isa guliitti jechaan adillee. Wallahi andu alame nuti konsertii qopheessuuf enne Dubaayitti wooma Oromoon tun fidu laalame. Wallahi mee konsertii miti obboleessa mee Arabiyaa keessa kaa'e biyya biraa miti. Sabboona ila. Wayye. Akka dubbii erga jettani amma dubbii namoonni kun martillee as jala taa'ee waan naga'uuf tokkoffaa irratti wanni hubachuu qabu Oromooni. Mucayyoon tun mana koontiraataa jirti. Nama olii gadillee gartee babbahiinsa qabaatee wanni tokko sababa guddaallee itti ta'uu danda'u miti obboleessa keenya. Namni as keessa jirta dubbatni jira namalee kan dubbatni jira. Injiru hin dubbatta simaaf dhiisuufi. Lammata irratti namni tokko sababiin biraatiif illee obboleessi keenya kun kan wanta jedhu taate dura hanga wanni kun addaan ba'utti namarratti waa deebisuun rakkoodha.
ammallee mucayyoo waan itti gaafatamtullee guddaa wanni jiru natti fakkaatu akkuma seeraati fakka jiraatti illee biyya isiin ka jiraatu biyya biraati inni ka jiraatu biyya biraati dirqamaan yookiin waa wahiin goosiifne kun rabbi itti ajaje wanni kun akkuma isiin jette namni isitti hime sun addaan baafamu namni mucaa san bira jiru kallattiidhaan namoonni bakkee inni dalagu san dalagan sababa tahe addaan baafachuudha malee amma dubbima kana iyyuu kaayuun ni danda'ama. Oromoon dubbii tokko itti mayti beeytanii. Mucaan kun sababa biraatiif yookiin waa tahee sababa kanaan akkana tahe jechuu dandayan. Malee kun waan agas sadarkaa kanaan nama gahu natti fakkaanne ni garuu. Yoo akkanatti achi ilaalutti akkuma dhageenyutti obboleettiin ta'isii bira jirtullee akkana dubbatti waan ta'eef. Kanuma jennee dubbadhu. Jalato. Don birkiyya haasawa nu dura irra turtanii mijiyyoo jalqabarra akkamii wal bartanii ilaa hanga maayitti hariiroon teessan ilaa hanga guyyaa taateen kun taatutti gaafatanii turtan na fakkaatti. Yoon ta'u gongoruu baadha. Gaafanne. Gaafateera. Dhumarratti ani waan inni jechuu barbaadu amma mucaan haasawa gara dhumaa kana dhaggeeffadhe mucaan amma mucaa wajjin qabame san mucaan ijoollee jimmaati fakkaatti akkaan dhaga'utti ni du'e jedhama mucayyoon warra isaati ijoollee jimmaati warruma jimmaati warruma jimmaati akkas taanaan bareeda. amala ijoollee jimmaatiin isin hima amalli ijoollee jimmaa ijoolleen jimmaa nama tokkoof lama qofa waliin barsiiftu nama isii jaalattu nama lama sadiillee wal ni barsiiftu isin nama biraa nama gartee amma miidiyaa kanarra fiduu danda'u isaan wajjin haasawanii haiciti isaanii beeku tokkollee hin qabdu. Tokkollee hin qabdu san malee ni jira jettee kadiiri mooyinuu natti hime. Isinii himaa jira yaa banii Adam isinii himaa jira bari hin hidhamne macaan bari. Lakkoofsisaan qabdaa duuba kaas keessa jiru. Eessa jira? Ani lakkoofsa isaa hin qabu ani hin beeku. Hin jira ganama dhufee jira dubbatee jira mana Jamaalitti haasawee jira mucaan hin jira tiktookii isaa hin qabu. Suni hidhamne kan hidhame obboleessa isaati. Suni dammoo kan hicciitii amma jaratanii lamaanii kan yeroo isaa waliif bu'anillee waliif fidu mucaa abdiyyeedha hin beeka waan ta'eef namni yaani waa'ee jaratanii lamaanii beeku mucaa kana gizee isaa waliif buullee walitti fidaa araarsu yeroo kamiyyuu mucama kana guruupii nama jedhaarullee isi ka du'e kan nama kanni sadiin jechuudha. Mucaan kun hin hidhamne. Dure ati mucaan kun du'ee dhibbaa dhibbatti amantee jirta ati amma fakkeenyaaf haasawa ummataatiin alatti poostii ummataatiin alatti akka nama. Ani illee akkuma keessanii bar ani hin beeku gar maal godhareen akkas jedhanii miidiyaa oofara. Amma dhageeffadhu sitti maa dure dhagaye dure ati tokko faayiree wanni beeku qabdu maal akkama tokko nasiyaa maal sidhama beekta sanyii. Dubbiin zooree Oromoon booda kana gandaan deebisee dhiinni kenna akkattuu mi'aawa xiqqoo lash jedheetti. Laal xiqqoo duuba irraa wanni jarri deebii kana kenni kana dubbadhu yoo namni siin jedhe baay'ee ittiin deemin. Booda jarri gamana zoorsee dhufa kun akkuma gurbaa kenna rakkisaa jiran kana Oromoon guutuu xiyyeeffannaa rogooti. Ammallee bara waa'ee bultii isaanii irraa haasa'an jiru yaa obboleewwan ani ka haasa'aa jiru waan guyyaa saniiti. Wanti guyyaa san ta'e yaani hin beennu barbeetu nu hin beennu nu wanti beennu jiru wallahi hundi geennayyuu hin beennu namuu boru waanuma facaase haamata hin beeku anis waan garuu guyyaa sanii waa irraa beeku irraa dubbachuu jira kanaaf waan hundaafuu wallahi dhugaa gara jirtu rabbitu beeka nullee mucaan haaduu fi rabbiin wallahi maala mucaa dhugumaa wal jaalatta immoo akkuma uummanni jiru kana dhugaa wal jaalattanii janaa waggaa Intalon tanah miti. Ani lagi macam beekuni. Macam beekun beli ada makan memberi nabi dalam beli miskin. Ati ke sabai? Ani wajib jadi you. Dure. Anton. Lash. Ini wani dalam beri. Terraju ya terrai bagian dan nabi jangan. Terrai bagian. Ani rabe ani ada makan makin enu gorara. Garu wallahi karabumma ta obbulumma sitti mufadde jira mana kan ke jalalle seene laale jira video la manarratti dalagde jirtu garu wallahi jecha obboleessa kiyya siyaasiidhaan hinduna nu hundinu ani haati tiyya sinduuti foto yana mamatana ka bo la anta jalaajanu foto asira dure la suuraan kiyya Abbo mucatti suuraa irraa caalaan.
Suuraa kiyyatti. Kabira taa'u kun akkami wal bira dhufan? Viidiyoo dammoo narratti dalagde yoonii fi rabbii kee sodaata taate. Kamii sirra dalage? Viidiyoo kamii sirra dalage? Kaamera ban. Viidiyoo kamii sirra dalage? Caalaa matooraa kan Nyaata akka dalage reefu. Mee sagaleen ta'ee dhagaama. Caalaa ismoo mana isaa jiru kana na fakkaate. Yaa ni dhagamte. Ayyee. Okay. Mucaa tokko wasiila siitiin argee.